hedduu dhiifama maal goona gaa dhiifama nu godhaa hedduu dhiifama nu godhaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Dhaabbii dhumatti waraabamu naabbatu waan itti kaamu wayii qabanii barra nuti hin qabne malee. Sawaan binneen arge ani quban qabu. Ani hin gatu bari numa bada malee. Ani hin gatu minuma bada. Inuman dhaba malee. Protokoola keenya waan hunda dura sirra ilaalanii beekta. Inni tun ustaaz Raayye lama sii bitee fi tokko tokko bitatanii. Awwaan naa bittan takka nagarre bitanii keessan numaan beeka. Garuu waan tokko iyyuu nagareetti fayyadamee sin beeku. Alhamdulillah waan jennee fi galata galchinu. Osoo ifiin binne suufni sii bita biro. Hunda sii neegal. Ayabo. Alhamdulillah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ergaa keenya tunu bakkaan hin gahatini akka malee nu jalaa ta'ee neetworkiin nu darbate deebinee ramoo eega deebinee nu dhagaa ijoolleen afran qalloo ulfaadhaa gadatooma ijoolleen afran qalloo akkuma warri dheengadda Finilaandirra naannoo dhihaatiif godhaa jirra kan jala Finilaandi sana kara dhihaatiif immoo maallaqni nu dhaqqabne warra dhihaatiif maallaqni nu dhaqqabe kan warra Finilaandii qofa amma yuwanaatti. Warri kara dhihaatiif waa gumaachitan nu dhaqqabsiisaa maaloo warra Finlaandii qofitti karaa Doktor Asaffaa Tafarraa Abarraa Doktor Zalaalam Tafarraa Tasfaatiin qofa maallaqa nu dhaqqabeen ala kara dhihaatiin Zalaalama Barraa tiin nu dhaqqabe malee kara dhihaatiif karaa eegeree irratti kan ergame kara dhihaatiif maaloo rabbi jedhaati bakka itti kufnee fi akka itti kufne numa beeytanii akka taanes numa beeytanii akka warri dhihaanu jalaa ta'aa jirus numa beeytanii amma dura harxummaa fursii naannoo harxummaa fursii akka itti gargaara nu dhabnee amaanaan maqaa jaraatiin dhufe ilaarraa nu bira jira karaatti dhabnee gaafa sana rakkannee jechuudha. Akkuma sana amma immoo isin immoo warri karaa eegammoo akka itti gargaaru immoo yeroo argannu kana bicuusi nu mijeessaa maaloo nu gargaaraa isiniin jenna gargaarsis nu gargaartanu. Ilaa naannoo leeqaatiif kana jedhaati akkuma ammoo ijoolleen afran qolloo wal gurmeessiteeti nama meeqa meeqaan Ayisuuzuu tokko nu bittee amma Ayisuuzuu 9 arganne. Ayisuuzuu 9 jechuun birrii miliyoona 1,500 fi wayi arganne eega arganne amma qophiin guyyaa muraasa booda irraa gadee kara bahaatti gadi deemna mbobbaana inshallah. Ayisuuzuu 9 arganne 19 immoo argachuun keenya mala rabbiin kun nama qaba. Nama saatii fi adoodu nama saatii beela isaa beelau nama dhukkubsataa aadu nama dhukkuba walii aadu numa qabna eega qabaanne immoo yeroo hunda kan masjiidaa sirrakkifna kan madrasaa sirrakkifna kan manneen amantaa biraa sirrakkifna kan maalii sirrakkifna kan buusii sirrakkifna kan jinnii sirrakkifna waa hunduma kana wajjiniin immoo isiin kun yeroo kennuu diddee yeroon isiin kennuu diddeef immoo beela waan taateef jara keenya akkas taane Sufiyaan maal jedha kanuma bismillahir rahmanir rahim ulfaadha galatooma warri keessattuu ijoolleen baha irra deebinee haasofnee jirra siin dura Yaahiyaan faati ijoolleen Yaahiyaan amma dura nu haasofne Yaahiyaa fi Bayaan mucaan sunoo tokko sadii jarri Ahmad Naajiinii fi Yaahiyaanii fi Bayaan yeroo darbe meeshaa Jibuutii irraa fidan akka guduunfameen utuu ni kamin ruuzii birrii miliyoona 4 fi 100 meeqaati nutti kennanii arsiidhaaf jechuu arsiidhaaf nutti kennanii geessinee akka sanaan jara biratti hiiknee jechuudha warra bishaan gurraacha jara biratti hiikame boo isin biratti hiikamtu jennaan waa bira waan jennu hin qabnu jara keenya Yaahiyaa fi Bayaanii fi Ahmad Naaji rabbi waan isiniin malu olitti isinitti takin wallahi akkana aaranu galfachiiftan yaara galfadhaa isiniin jenna yeroo hawaasni kee ruuzii isaa hiikkate ilmoo baattee dhuftee narraa fudhattu an wallahi guyyaa imimman narraa hin buune hin qabu wallahi sila haadha koo taate haadha kee taate haadha manaa kee taate ilmoo kee taate akkuma kanaa beekadhu wanni jechuu barbaade ilaa jara keenya ijoolleen
afran qalloo nutti jabaadha hogguu jennu naannoo keessaniif jechuu kennaa miti. Akkanaa miti. Naannoo keessaniif jechuu miti. Akkanaa miti. Mannaajii fi Yahyaas kaafnee fi kaleessa gaafa hawaasni kenna miidhamus akka gurgurtaadhaaf fidanitti. Naannoo Arsiitti ijoollee warri buqqa'inu jalaa miidhame jenneeni akkanatti ayyee. Kanaafi isa kana hogguu jennu immoo ijoolleen afran qalloo quba nu qabaadhaa nu dabalaa jechuu jenne malee kabaaleetis gabooranatis harka baree kajeelanii harka baran beela'anii ayyee kabaaleetis kabooranaatis ka wallaggaatis keessaa'uu yeroo amma afran qalloo booranaa fi wallagga kanaafuu ijoolleen karaa baalee arras birmannaan tokko ni jiran fakkaata numa birmatti inshallah itti jirtisanii karratti nu qabate bakka ga'uu baatu sila ubayta baatuma tokko lama wal ceesifna malee bari jiraachisaa irraa maanuma sababatti isaanii rabbi biraa waa barbaadan namoo inshallah tole suni kanasi inni lammaffaani wanni waan kana dhalaa jiru hundi isaatu gammoojjiin akkan gammoojjiin hongeettu itti baay'ata akkana gammoojjii hongeen itti baay'attu immoo yoo furmaata waaraa bishaan lafa jalaa qotanii baasanii gatii itti kafalanii hawaasa kennan bara dhufuut akka jedhu wal nyaachisan ofumaaf akkasitti wal nyaachisan yoo goone bara baraan kadhaatti deemuun kun sirrii waan hin taaneef ammaa fi bishaan waggaa dhufu baafnu har'a nu hin dhaqqabu. Kana waan ta'eef kun xiyyeeffannoo keessa galee akka warri sikkoo mandoo wal gahee dhimma isaa xiyyeeffannaa bishaan irratti godhee gargaarsa bishaanii maashinaa hojjetaa jiran warri minisootaa hojjetaa jiran hundinuu itti hirmaatee maashinni dhufu kun immoo Baalee qofa Boorana qofa Gujii qofa miti Oromiyaa guutuu keessa bakka hawaasni kennu bakka rakkoon jirtu hundatti bishaan baasee furmaata waaraa kennuu akka danda'u inshallah sanirratti baay'ee yaada rakkoo amma jirtuuf immoo ilaa waan naasamu keessa yeroo hunda rakkoo jira beela jira hogguu jennu kenna borullee inuma jenna iftaanillee inuma jenna maali hanga irra aannutti jechuun kennan oolu akkan hawaasa kenna rakkoo jalatti dhiisnee biraan deemnu akkan kana waan ta'eefin haasofna ka ifate isaa ifatu ka komate isaa komatu ka mufate isaa mufatu namni nurraan dhumini nu kadhaan dhiisnu kadhaa kenna immoo gaafni nu dhiisnu gaafa furmaata waaraa hawaasa kanaaf inni bishaan isaa baasne lafa isaa magariisne inni hojjechuu hojjechuu dadhabee sadarkaa silaa namooma inni gadi ta'e gaafa san wal komanna ammatti garuu rifeensa duwwaa irratti rifeensa jirutti sabbata maran jedhani hawaasa jiru irratti hawaasa bulee oolee irratti bishaan baafnaaf waan ta'eef bishaan baasuu dura hawaasa lubbuu isaa baraaruun waan dursuufi jidduudhaan kanatti as deebine malee kaayyoon kenna bakkuma san jira deemsi kenna achumaaf deemaa jira kanarra dhaabbadhaati warri duraan kennitan harka kennuu baree hawwan jette akka kennuu baree hawwanui ammas immoo warri waadaa keessan seentanii nun guuttantu hunnetu irra baay'eedha ijoolleen naan amma dura naannoo adda addaa keessa maqaa galmeeffannee qabna abalu jennee silaa uuma miidiyaa irratti hin beeyin himnu isin of beeytanii warri waadaa keessan nu seentanii waadaa nu seentan waadaa guuttachuun isa dabalataa warra dhaamsa nu dabarsaa jedhu jira ilaa waan isin hin jennu waan isin guurtanii walitti qabdanii nu biraan geettan dhaamsa isinii dabarsina hawaasa keessan bira dhaabbadhaa dhaamsa duuchumatti hawaasa Oromooti dabarsina warri garee akkana warri garee akkasii warri garee akkana warri garee akkasii akkana godhaa jennee dhaamsa dabarsinu kanallee asumaan nu hubadhaa tole baroodha gaafa nu bira ga'ee jedhe immoo walitti qabnee wanni deemnu miliyoona 5 miliyoona 10 hogguu ta'u asirraa kanan nu ga'e achirraa haganan nu ga'e jennee immoo hawaasa keenyatti gabaasa waan galchinuuf lakki garee keenyatti hirmaadhaa garee keenya keessa ta'a warri jettan san hin dandeenyu dhiifama nurraa ta'a nutti baay'ate sun nutti baay'ate wanni jechuu barbaanne garee keessatti nu waaminaa garee nutti baay'ate garee kana baay'eedha beeytanii isin gareen inni kaanii asumaaf achi jedhaga addaanis hin beeynu nu as jirra jidduu keenya baharii jira quba qabdanii bahariin jidduu keenya jiru kun immoo wal nutti mul'isu nu hubadhaa ijji qurxummii baharii keessatti wal agarti jedhanii tana nu hubadhaa isiniin jenna hawaasa keenya kabajamoo galatoomaa ulfaadhaa Isuuzuu sagal arganne daldaltoonni warri biyya keessaati kana Isuuzuu salgan kana nuu kenne ijoollee namni biyya alaa keessa hin jiru wadheen gada baga warra biyya keessaa jenne iyyine Isuuzuu sagal arganne warra biyya keessaatu Isuuzuu sagal nuu kenne
amma tasaabii tokkotti yeroo walitti deebifne yookaan immoo makiinaa siinotiraakitti yeroo walitti deebifne jenne asirraa dhaynee naannoo keessatti mayyuuni waan isin guyyaa har'aa keessa jirtu Shee Abdullatiif Mattaan ofii isaaniitiif iyyii Aramayaa dhaqanii mayyuu dhaqanii waanuma uummannitti jiru dhaqee ilaala jedhanii ijoollee kitaaba qaraa isaan jiran dhaabanii ofii isaaniitii dhaqanii har'a naa bilbilan. Har'a yeroo naa bilbilanu mayyuu akkamii jechuun gaafadhe. Mayyuu jiruun qabu naan jedhani. Amma wahiin kadhadhee dhufee jedhan mayyuun maal beela'uu wajjiniin asuman naasa baraa jedheen kadhee dhufee. Amma dhaqeetan ijoollee waa kadhachuu beektu dhaqee isiniif kadhattu ijoolleen maal jedhanii silaahuu namni nu danda'u Wallaggatti dheeysinaa bakki nuti itti baqannu duris Wallaggaa hoggii asirraa buqqaanne Wallagga baqannaa bakka itti baqannu kabiroo hin qabnu Wallagga baqannaa Wallagga dheeysinaa amma duras dheeysinee jennaan lafa balliftee afaan ballifattee nu simattee Wallaggaa har'a moofiifuu akka hin taanetti jirti isiidhumatti baqannaa naan jedhanii jennaan egaa Wallaggatti hin baqatinaati Wallaggaan lola adda addaa waliigaluu dhabuu adda addaa rakkoo adda addaatu biyyattii keessa jira hin baqatinaati asumatti waa isinii kanannaa jedhee tawwaa daaseenee dhufee asuma angasuu naa tura Wallaggatti yoo dheeysitan du'a adda addaatiif affeeramuun keessaniin mala waan nama ajjeesaan beekanii an jennaan ciifnee beelaan duurra deemanii waan uummannitti hin duusan hin duute irra gaariidhaa jedhanii jennaan lakkisaa akkanaa miti jedheen kadhee dhufee jara keenya baguma deetti godaannu qabaanne walisa toltu wallahi kas angara tokkon immoo yaa rabbi alhamdulillah Wallagga dheeysina jedhani sho baguma ambatti dheeysinan jedhin baguma bakka biraatti dheeysinan jedhin baguma bakkatti dheeysan sanillee himatan bakkatti dheeysan offolanillee baga himatan ishoo bagaan jedhe ittiin gammade hedduun itti gammade maa dheeysuu gammaddamu buqqa'uu gammaddanaan hin jedhina buqqa'uun gammanne dheeysuun gammanne maal jennaan eega baqachuun godaanuun jiraate bakkatti godaannu baga qabaanne hin jedhe boo bakka ofiitti dheeyse muka ofiitti dheeyse lafa ofiitti dheeyse lafee ofiitti dheeyse boo akkanatti hin beekaan siluma egaa hawaasa keenya kabajamoo eega akkana ta'e utuma hin dheeysin achumatti akka nu dhaqqaban nu godhaa namni tokko midhaan kumtaala tokko yoo nu dandeesse karaa egereetiin karaa kallattii egeree wanni nu siniin jedhaa irruuf dhuunfaa irratti birriin hin galu birriin hawaasaa birriin uummataa mootummaatu to'ata gibir imaali maqaan isaa riippoortii qaba gibirii qaba waa hunda qaba kallattii seera qabeessa bulchiinsa qaba heera qabaat boordii qaba abbaa bira dhaquu qaba abbaa biraa fuudhame qaba kanaafi riippoortiidhaafis akkaawuntii dhuunfaa nu hin gaafatina akkaawuntii dhuunfaa irratti horiin kanaa hin galu akkaawuntii gargaarsaarra gala akkaawuntii gargaarsaarra galuu riippoortii jira nama nu kunoo akkanaafi riippoortii biyyaalaa dhufaa jirtanii raayyaa dhufaa jira maaliin dhufaa jira eegaa jettanis namni sagantaa kana qabu hin jiru achumaan quba qabaadha akkam raayyaas dhufaa jira Swiidin dhufaa jira maaliin dhufaa jira jedhanii garee uumee taa'aa jira akkamitti maaltu jira waamicha jira hin jiru takka illee hin jiru hanquban qabu ka waan hin dhageenye waan akkanaa jira raayyaan dhufaa anoo utuun hin waamaminiin owwaadhamoo maamaraatu dhamoo abbo utuun hin waamaminiin owwaadho lakkisaa abbo warra utuu waamamin owwaatu miti yoo warruma akkuma kana malee nagaadhaa gaa jirtanii egaa nagaatti gaa salaamu alaykum ulfaadhaa galatooma warra afran qalloo midhaan ayisuusu sagal nu kenne kanas nu eebbisaa anoo kumtaala tokkoon keessa buufadhamoo naa jedhaa in tuffatina sadaqaan balaa namarraa dhaamsiti sadaqaan balaa dhufu namarra rizqii hulaa rizqii namatti banti hulaa rizqii rabbi isinitti habanu assalaamu alaykum warahmatullahi ta'ala wabarakaatuh